Tin kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii Oduu sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himnaa ijoo ammaa wajjin Muhammad Fantaalletiin. Filannoo marsaa jaffaa bara kana gaggeeffama jedhamu kan uummata Oromoo bakka hin buunedha jedhan qeerroon godinaalee Oromiyaa gargaraa bara Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif yaada isaanii laatan. Paartiin humnaan dhuunfatee biyyattii bulchaa jiru ta'ee jedhee hayyoota fi sabboontota Oromoo hidhaatti ugguruun akka ofiif barbaade fi waan ofiif barbaade qofa filannoo kanarra akka qooda fudhataniif haala mijeessaa fi jira jechuun yaadachiisan qeerroowwan godina Baalee. Mootummaan kun mooraa qabsoo Oromoo diiguuf socho'aa jira waan ta'eef uummanni Oromoo gonkumaa murna kana waliin hiriiruu hin qabu jedhan qeerroowwan kunneen. Qaama uummanni filatuu barbaadu hidhaatti ugguranii abbaa barbaadan filadhaa jechuudhaan uummata burjaajessuuf yaaduun gonkumaa kan hin milkoofne ta'uu eenyullee hubachuu qaba. Akkasuma uummanni Oromoo filannoof tasuma galmaa'uu akka hin qabnes kan dhaaman ammoo qeerroowwan Arsii Hasaasaati. Oduu keenyatti aanuun godina Matakkal aanaalee garagaraa keessatti hawaasni Oromoo sababa Oromummaa isaanii qofaaf maqaa shanee jedhuun qaamolee nageenyaa mootummaatiin miidhaaf saaxilamaa jiraachuu Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himan. Kaampilee waraanaa godinicha bakka garagaraatti ijaaramee jiru keessatti ilmaan Oromoo hidhamaa jiraachuu kan himan jiraattonni nuti dubbisne. Qaamoleen nageenyaa bakka sana buufatanii jiran rakkoo jeequmsaan achitti uumame osoo hin taane Oromoo ta'uu qofa akka yakkaatti ilaalaa jiru jechuun komii isaanii Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himan. Poolisiin humna addaa naannoo Amaaraa fi waraanni mootummaa kan naannoo san jiran ifatti waliin hojjechaa jiru kan jedhan jiraattonni kun qonnaan bultoota Oromoo fi qeerroo Oromoo gara laafina tokko malee dararaa jiraachuu isaanii himu. Waraanni uffata raayyaa ittisa biyyaa uffatanii socho'an fuula ijoollummaa kan qabanii fi afaan Amaariffaa kan hin beekne ta'uun cinatti kaampii keessatti yeroo waliin dubbatan afaan Tigree kan fakkaatu dubbachuun isaanii waraana Eertiraati jennee akka shakkinu nu taasisee jiras jedhu. Ji'oota hedduudhaaf qilixootti hidhamaa erga ture booda manni murtii federaalaa liddataa bilisa isa baasuun torban lama dura bakka dhaloota isaatti kan deebi'e dargaggoo Dajanee Sarbeessaa poolisii humna addaa Oromiyaatiin guyyaa kaleessa akka ajjeefame hiriyoonni isaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himan. Godina Shawaa Lixaa aanaa Dannoo ganda qotee bulaa Dirree Harayyuutti dhalatee kan guddate dargaggoo Dajanee Sarbeessaa Barnoota digirii duraa muummee akkaawuntiitii yuunivarsiitii Haramaarraa bara 2010 xumuruudhaan eebbifamuusaa maatiin Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himaniiru. Dajaneen qabsoo qeerroo waggoota dabran keessa geggeeffamaa ture keessatti qooda guddaa qabaachuu hiriyoonni isaa kan himan yoo ta'u bara dabre hojii barbaaddachuuf gara magaalaa Finfinnee dhufee osoo hin turin poolisiidhaan ukkaanfame qilixoo galfamuusaa miira gaddaan Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti kan himan maatii isaati. Wallagga Lixaa aanaa Najjoo gandaa Kootaallaa Haroo jedhamu keessa badii tokko malee barattoota humnaan qabamanii hidhaman kanneen maqaan isaanii dhaqqabe barataa Maatiyos Kibiruu, barataa Iyyaasuu Kibiruu fi barattuu Maaramee Badhaasaa kanneen jedhaman waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabduun sabboonummaa uummata barsiiftu maqaa jedhuun hidhamanii dararamaa jiraachuu maddeen ibsanii jiru. Waraanni Liyyuu Haayiliin naannoo Amaaraa kan mootummaadhaan deeggarame tibbana uummata keenya walloo irratti gocha fokkisaa eenyummaa irratti xiyyeeffate raawwachaa osoo jiru har'a lixa Oromiyaatti tarkaanfatee maqaa shanee adamsuu jedhuun uummata keenya dararaa jiram. Kun duula qindaa'aa duguuggaa sanyii Oromoo irratti banamedha jedhan qeerroon baha Oromiyaa. Humna afaan qawweetiin biyya bulchaa jiru Oromoota walloo qe'eef qabeenya isaanirraa sababa humnoota kanaatiif buqqaaniif gargaarsa tokkollee godhaafii akka hin jirre beekamaadha kan jedhan qeerroowwan kunneen. Kun kan nu garsiisu ifaan ifatti dhimma kana harka keessaa qabaachuu isaatii jedhan. Uummanni Oromoo yoo amma ka'ee uummata keenya walloon dabalatee lixa Oromiyaa magaalotaa fi baadiyyaa keessatti waraana kanaan weeraramaa jiran bira hin dhaabbanne duulli kun namuufuu mana manatti dhufa waan ta'eef osoo yerootti hin kennin ka'ee falmachuun diina ofirraa deebisuu qaba jechuun yaamichaa dhiheessan. Oduu xumuraatii yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti dhibeen kooroonaa daran hammaachuudhaan lubbuu namoota hedduu galaafachuu itti fufee akka jiru gabaasaaleen bahaa jiran ni mul'isu. Gaagabaa kanaaf lammiilee kan saaxileen gocha mootummaa biyya bulchaa jiruuti jedhan qeerroowwan magaalaa Burraayuu irraa bilbilaan Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif yaadannatan. Uummanni seera ittisa vaayirasii kooroonaa hojiirra oolchuudhaan dhukkubicha kana ofirraa ittisuu qaba jechuun dhaamaniiru.
mulli bilxiginnaa wayitii daldala siyaasaa isaatiif barbaadu uummata dirqiidhaan mala isaatii baasee hiriira deeggarsaa bahaa jechuun dhibee kanaaf saaxilaa jira jechuun komii qabanis ibsatanii jiru dargaggoonni yaada laatan kunneen. Sadarkaa jaaltota fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwork Oduun ijoon ammaaf qabannee dhihaannee kan hanga ammaatti nu daawwachaa turtanidha. Ijoo ammaa isinitti mul'isu wajjin kan ture amma marfantaalleti gama gummaa kaameraa fi gulaalli suur sagaleetiin Abdii Jamaaltuu nafaana ture. Babal'ina oduu keenya kana oduu keenya idilee keessaa argattu akkuma yeroo hunda isin yaadachiifnu yuutuubii OMN sabiskiraayib gochuuf odeeffannoolee birootii fi qophiiwwan keenya daawwadhaan affeerraa keenya Oromiyaa. kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwork Oduu ijoo sa'aatii kanaaf qabannee dhihaanne isinitti himnaa ijoo ammaa wajjin ani Muhammad Fantaalletiin. Filannoo marsaa jaffaa bara kana gaggeeffama jedhamu kan uummata Oromoo bakka hin buunedha jedhan qeerroon godinaalee Oromiyaa gargaraa irraa Oromiyaa miidiyaa neetworkii fi yaada isaanii laatan. Paartiin humnaan dhuunfatee biyyattii bulchaa jiru ta'ee jedhee hayyoota fi sabboontota Oromoo hidhaatti ugguruun akka ofiif barbaade fi waan ofiif barbaade qofa filannoo kanarraa akka qooda fudhataniif haala mijeessaa fi jira jechuun yaadachiisan qeerroowwan godina Baalee. Mootummaan kun mooraa qabsoo Oromoo diiguuf socho'aa jira waan ta'eef uummanni Oromoo gonkumaa murna kana waliin hiriiruu hin qabu jedhan qeerroowwan kunneen. Qaama uummanni filatuu barbaadu hidhaatti ugguranii abbaa barbaadan filadhaa jechuudhaan uummata burjaajessuuf yaaduun gonkumaa kan hin milkoofne ta'uu eenyullee hubachuu qaba. Akkasuma uummanni Oromoo filannoof tasuma galmaa'uu akka hin qabnes kan dhaaman ammoo qeerroowwan Arsii Hasaasaati. Oduu keenyatti aanuun godina Matakkal aanaalee gargaraa keessatti hawaasni Oromoo sababa Oromummaa isaanii qofaaf maqaa shanee jedhuun qaamolee nageenyaa mootummaatiin miidhaaf saaxilamaa jiraachuu Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Kaampilee waraanaa godinicha bakka garaagaraatti ijaaramee jiru keessatti ilmaan Oromoo hidhamaa jiraachuu kan himan jiraattonni nuti dubbisne. Qaamoleen nageenyaa bakka sana buufatanii jiran rakkoo jeequmsaa achitti uumame osoo hin taane Oromoo ta'uu qofa akka yakkaatti ilaalaa jiru jechuun komii isaanii Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Poolisiin humna addaa naannoo Amaaraa fi waraanni mootummaa kan naannoo san jiran ifatti waliin hojjechaa jiru kan jedhan jiraattonni kun qonnaan bultoota Oromoo fi qeerroo Oromoo gara laafina tokko malee dararaa jiraachuu isaanii himu. Waraanni uffata raayyaa ittisa biyyaa uffatanii socho'an fuula ijoollummaa kan qabanii fi afaan Amaariffaa kan hin beekne ta'uun cinatti kaampii keessatti yeroo waliin dubbatan afaan Tigree kan fakkaatu dubbachuun isaanii waraana Eertiraati jenneen akka shakkinu nu taasisee jiras jedhu. Ji'oota hedduudhaaf Qiliinxootti hidhamaa erga ture booda manni murtii federaalaa liddataa bilisa isa baasuun torban lama dura bakka dhaloota isaatti kan deebi'e dargaggoo Dajanee Sarbeessaa poolisii humna addaa Oromiyaatiin guyyaa kaleessa akka ajjeefame hiriyoonni isaa Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Godina Shawaa Lixaa aanaa Dannoo gandaa qotee bulaa Dirree Harayyuutti dhalatee kan guddate dargaggoo Dajanee Sarbeessaa barnoota digrii duraa muummee akkaawuntiitii yuunivarsiitii Haramaayaa bara 2010 xumuruudhaan eebbifamuusaa maatiin Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniiru. Dajaneen qabsoo qeerroo waggoota dabran keessa geggeeffamaa ture keessatti qooda guddaa qabaachuu hiriyoonni isaa kan himan yoo ta'u bara dabre hojii barbaaddachuuf gara magaalaa Finfinnee dhufee osoo hin turin poolisiidhaan ukkaanfame Qiliinxoo galfamuusaa miira gaddaan Oromiyaa miidiyaa neetworkitti kan himan maatii isaati. Wallagga Lixaa aanaa Najjoo gandaa Kootaallaa Haroo jedhamu keessa badii tokko malee barattoota humnaan qabamanii hidhaman kanneen maqaan isaanii qaqqabe barataa Maatiyos Kibiruu, barataa Iyyaasuu Kibiruu fi barattuu Maaramee Badhaasaa kanneen jedhaman waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabduun sabboonummaa uummata barsiiftu maqaa jedhuun hidhamanii dararamaa jiraachuu maddeen ibsanii jiru. Waraanni Liyyuu Haayiliin naannoo Amaaraa kan mootummaadhaan deeggarame tibbana uummata keenya walloo irratti gocha fokkisaa eenyummaa irratti xiyyeeffate raawwachaa osoo jiru har'a lixa Oromiyaatti tarkaanfatee maqaa shanee adamsuu jedhuun uummata keenya dararaa jira. Kun duula qindaa'aa duguuggaa sanyii Oromoo irratti banameedha jedhan qeerroon baha Oromiyaa. Humna afaan qawweetiin biyya bulchaa jiru Oromoota walloo qe'eef qabeenya isaanirraa sababa humnoota kanaatiif buqqaaniif gargaarsa tokkollee godhaafii akka hin jirre beekamaadha kan jedhan qeerroowwan kunneen. Kun kan nu barsiisu ifaan ifatti dhimma kana
harka keessaa qabaachuu isaatii jedhan uummanni Oromoo yoo amma ka'ee uummata keenya walloon dabalatee lixa Oromiyaa magaalotaa fi baadiyyaa keessatti waraana kanaan weeraramaa jiran bira hin dhaabbanne duulli kun namuufuu mana manatti dhufa waan ta'eef osoo yerootti hin kennin ka'ee falmachuun diina ofirraa deebisuu qaba jechuun yaamichaa dhiheessan. Oduu keenya xumuraatti yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti dhibeen kooroonaa daran hammaachuudhaan lubbuu namoota hedduu galaafachuu itti fufee akka jiru gabaasaaleen bahaa jiran ni mul'isu. Gaagabaa kanaaf lammiilee kan saaxileen gocha mootummaa biyya bulchaa jiruuti jedhan qeerroowwan magaalaa Burraayuu irraa bilbilaan Oromiyaa miidiyaan Turkiif yaadannatan uummanni seera ittisa vaayirasii kooroonaa hojiirra oolchuudhaan dhukkubicha kana ofirraa ittisuu qaba jechuun dhaamaniiru. Mulli bilxiginnaa wayitii daldala siyaasaa isaatiif barbaadu uummata dirqiidhaan mana isaatii baasee hiriira deeggarsaa bahaa jechuun dhibee kanaaf saaxilaa jira jechuun komii qabanis ibsataniiti jiru dargaggoonni yaada laatan kunneen. Tole kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwork oduun ijoon ammaaf qabannee dhihaannee kan hanga ammaatti nu daawwachaa turtanidha. Ijoo ammaa isinitti mul'isu wajjin kan ture amma marfantaalleti gama gummaa kaameraa fi gulaalli suur sagaleetiin abdii jamaaltuu nafaana ture babal'ina oduu keenya kana oduu keenya idilee keessaa argattu akkuma yeroo hunda isin yaadachiifnu yuutuubii OMN sabiskiraayib gochuuf odeeffannoolee birootii fi qophiiwwan keenya daawwadhaan affeerraa keenya waraabna.